Meeto? Kiyya. Maan baatuun deetu manaa badheessee eegu maan nama kana mana keessatti turtamatu kana. Gaawultee? Maal akka ruftu natti hinne. Maali ani siyyatuun sitti ni minuu dhufe kaa siyaadii al edel galgala abjuun argimoo naanteen bule rimta danni nan qabin bule. Maal taatedha? Abjuun taa'in abjuu addee bule kanaaf dheessi barbaacha dhufeem ganamaan. Maal amantichi maal? Isaa abjuucha amma sitti mura booda ergateenye booddeen sitti maa garuu abjuu sirrii mantaanii wayi tokkoon abjuu addee ture. Kanaaf dheen dirqama si arguun qaba barii kanaa dheen fiigaa. Eeyyika anoosin argayyuun seenee as jala ergan dhaabadhe ammam tureera beektaa? Anaan maal naan bilbiltu moo gadi bahinaan jettu? Maal isa moo maal naata dheen dhagaa sa'aatii kana takkaasin argasiin jedheen beeku sababan ta'eef naata dheen sodaadhe. Ara lakkoon qabu maal jechuudhaan si argachuu qofa dhugaa rabbi. Akana ati nagaa makiidhanii waan rakkoon tokko iyyuu hin jiru dhugaa sinukumne sedha. Lakkii maal jechuudha lakkii? Anuu baay'eema yaaddeen dhiphadheen kan hin ganamaan kee dhufe. Maal yaaddeenii waa'ima koo yaaddeen meeti? Si malee maaliin qabaan addunyaa kana irratti ati hin jirtu taanaan qofaa koodhaaf. Lafti kun guutummaan nattoo naa ta'a. Anaanis beektaa. Si'amii kana irra deddeebi'ee sitti maan kanaaf dhaam kan waa'ee kee dhiphadhuuf. Maal jala naa jiraadhu? Tokko ana qofa miti. Ati dirqama naa jiraachuu qabda. Baay'ee wansi jaaladha. Garam deemaaf ture? Hojiin deemaa rakaa. Hojii deemaa jirta? Akkam ture jireenya? Jireenyi gaarii ture. Maalin ta'a garraamiin kee jiraataa waan ture kunoo numan fiigaa. Inuman naanna. Maal sitti bade silas? Ani garraamiin kee baadiyyaa keessan jaanjaa? Ati magaalaa keessa? Maal baadiyyaa anaaf dhatte yeroo hojii kee bettee dhatte seenaa boqachuu dhatte jechoo? Seenaa boqachuun naqe amma hojiin naqe. Kan isheen si goote du'a keenya beeka. Jaalallettu. Akkasuma inni kan kee tiree sitti mul'atu ni. Koo maal ta'e ani bagayyuu itti ni manne ni jalqabuma miti galata isaa. Ani immoo laphee qabaa yoon itti madhee qaanarraa kadheen egaa kanas si caala beektaa itti ni manne ani immoo itti ni madhee sin caalaa lapheedha immoo wanti guddaa lapheedha. Laphee jaalala. Kan achiiti waan argan dheereetti. Har'a baadiyyaa kana wayyaa si. Baadiyyaa dhufte. Isa dhugaa mucaan bareedduun tokko achitti namtee turte mana isaaniitti ni ibsaa hojjechuu dhaqe. Achitti akka carraa wal jiraan haasaa turre mana isaanii yeroo naqu otuman nyaata hin jedhiin ofuma ishee nyaata naaf fidde. Dhugaa ta'uu. Isa dhugaa. Achitti galuu baay'eema tokko natti hin tolle ture. Keessan turiin si beeka. Sitti seenaa raanfatee durbattaasaa? Waa maal gootaree kufeen oola. Soo kufeen oola dhugaa seenaa immoo jechuudha. Amma isaan jiru nagaama isaaniidha amma isaan seenaa meetii. Maal ta'u isaan maal ta'u numa jiraatu kunoo numa naanna'u. Seenaan mana jirtu ree? Mana jirti maaliif barbaadee? Maaf qofaa kee baataree lakkanoo dubbisuu maaf fedhe na haati jechuma. jechuma. Qobaama kun deema durriyyuu. Dhugaa? Gaaffii na gaggeessiti malee. Dubbiseenii deemnu ree? Waamuni ree? Ayyee. Seenaa. Kottu. Daafik. Faarti. Sitti bareedee manaa baartarraa karoora kan biraa qabda isoo akkasitti uffatte. Maal isa yeroo nu asitti bareeduuf kan qophaa'e man ba'a. Akkas taala. Kiyyaa bareedaan. Maalli? Seenoo. Nagaadha. Akkamii? Nagaadha. Jara kunoo. Maanni manaamuun baatan daftanii ribaan kaatan kan waan duruu baay'ee maraftachuudha mise. Baachuudha ishee kanaaf fedhe yeroo hundumaa dafee kaa'amni ribaate. Alaan hojiitti nageessu. Ishee geggeessaa taare. Kanaan dura geggeessitee madee bitama qofaa maganna jalaa dhiiste reeti giifti. Gaafa itti kakka'u na geggeessi gaafa itti kakka'u immoo. Sittamanii kunoo mucaan kana fakkaatu si bira bushadhaa ati qofaa gannaa dhiista. Akka maalirra ga'uufdha kanatti yaaddee akkas gootu. Har'uma geggeessuun moora kee. Dirqama dhakaa geggeessuu ni qabda kana booddee ergaa jirta miti ree namni kan biraan si biraan jiru man nan si biraan jiru miti innaa geggeessuu ni qabda yeroo hundumaa dirqama. Yaaddee dhufe hin ganamaan. Abjuun an taane wayii abjuudhe ala arguun hin qabadhe ni dhufe. Baataare moo akka mana turtaa? Nan baanoo galuudhaan dafii bayyuu jedheera. Anis dafii hin baa hojiin deema baqqama. Daftee baatamni ree? Kiyyaako. Oko anis immoo as geendee biyya mucaa tokko biraa si argumaa fedhan dirqama mana keessanitti goore. Nan geggeessi ture. Amma immoo miitu har'a si geggeessuu hin danda'u dhugaa. Guyyaa biraa si haa geggeessu. Si argumti koo qofti anaaf qorichadha. Sin jaaladha ishee? Aannan dhufa booddee immoo sin argaanii. Haa ta'u baqa. Seenoo. Siin dawwala gaafa ishee bira ga'u.
deebiidha wanti sun itti mika. Sitti maan jiraam na dhageessu ati boonaan dhufee as jira. Maal laga jira yoo ni dhufe? Maal lagashi? Maaf sin gashu seenoo. Waa'ee boonaa akka dhumeera. Boonaan deebi'ee as dhufee as jiraachuunsaa siifis rakkinadha naafis rakkinadha. Wanta kanaan dura haasofne beekta miti? Isa haasofneera. Maal ta'a ta'uudhaan? Amma kan itti gochuu qabdu dagoon akkasaa kanaan duraa miti. Waan meeqattiin jedhee yoon sodaachisuu yaadiyyuu inni akka kana isaa kanaan duraa na sodaachaa hin jiru. Dhiingadda achoo lijanatti babaasee akka itti natti fakkaate hin beektu. An sodaadheera wanti kun wayisiif hin milkaa'u yookiin immoo naaf hin milkaa'u. Kanaaf dirqama ati boonaa wajjin waa tokko gochuu qabda. Boonaatti deebiidha. Akkam akkan ta'e akkanta gargar beekanatu beeka. Sababitti gaafichaayyoo ani gammachuu koo guddaadha. Seenoo na hubachaa jirtu mati. An boonaatti deebi boonaa faana ta'e sin jechaa jiru. Garuu boonaan irraa fagaachuun keenyaaf siin miidhaan sin jechaa jira. Akkamitti dhiyaadhu akkam kana caalaa akkamitti dhiyaadhu? Wanta isaan gochaa jiran waan tokko iyyuu hin beeknu. Wanta isaan yaadaaran wanta isaan xiinxalaa jiran waan tokko iyyuu hin beeknu. Dagoon immoo akkasaa kanaan duraa miti guutummaa guutuutti gaaraadha jijjiirameera sin jechaa jira. Boonaan akka inni jaallatu beekta. Amma boonaan afati hiriyyaa taanaa tun dhaqee ittiin jedheeti. Dhuguma waan natti matu sitti fakkaata? Natti mika. An sababa meeqaan sana gargar ba'uu barbaadu iyyuu dhugaadha sana akkasitti gargar irraa ba'e iyyuu. Kanaafiyyuu boonaatti waan hin deebisu natti hin fakkaatu itti hin deebisu. Tolee affachuu gaaffii tokko qofan si gaafadha na dhaggeeffadhu. Dagoo dhabuun barbaadda? Lakki. Dagoo dhabuun barbaadu miti? Dagoo dhabuu hin barbaadu taanaan boonaa wajjin walitti siqeenyi kee dirqama deebi'uu qaba. Akkas jechuun dagoo boonaa wajjin ta'e osoo hin taane boonaan wanta isaan yaadaa jiran tokko tokkoon akka inni sitti gochuu qabda. Kan kanaalaa wanta dagoo yaadaa jiru dhugaa rabbii tanaaf waan tokko isaan agalaan jiru. Akka isa kanaan dura iccitii kanan baasa gaafa inni ittiin jedhu kanan dubbadda gaafa jedhu dhimma mataa kee dhanaan jechuu jalqabeeran. Akkas jechuun naanis meetii wajjin gargar baasaa ati immoo dagooyyuu ijaan hin argitu lammataa jechuudha akkas jechuun. Maal si wayya filannoon kee lamadha. Wayi dagoo dhabuu yookiin immoo boonaa wajjin deebitee wanta isaan irra jiran adda adda baafachuu. Isa kamsii wayya. Addunyaan kun filannoo tokkoof tokkoo waa lama qofa si dhiisti yookiin doo yookiin jireenya. Kanaafiyyuu wanta sadaffaan hin jiru. Dhiphiseera garuu. Anuu baay'ee sodaadheera dagoon sanni akka amma kana natti jijjiiramee ija babaasaa natti taasisuu natti fakkaatu baay'ee mana sodaachiseera seenu. Kanaaf dirqama keedha boonaatti akka taate yoo jaalallee badeeyyuu noormaali akka hiriyaatetti siqachuu qabda. Isatti fakkeessuu qabda dirqama aktingiidha wanta biraa mitiin kun. Toliin eeyyaala. Seef immoo naayee kan kana caalu iyyuu hin baata malee. Eessa deemaa taree? An ol ba'aan jira ol baartaati. Galoof kee deemaan jira. Galoon immoo eessadha? Hiriyaa keenya tokko biyya biraadhaa dhuftee dubbisuu dhufteeti. Ishee dubbisuu deemaa jirtaare? Asee gaartii iddoo biraatti? Nee gaartii silaa yookaan hin beerattiin jedhe. Toleen ol ba'aan jira dafanii. Nama lubbuun jiru fakkaata inni. Takkaaman bilbilee fi amma tammachi teessite. Takkaaman bilbilee fi. Maal jechuudha? Darbee bilbilaaf garuu yeroo bilbiluuf immoo narraan kabstu. Seenaa immoo. Hojiitti biizii taate deema. Hojiitti biizii taate isheen. Dhugaa attati. Hojii ishee beennaa. Maal hojii ishee? Lakki hojii masirrii irra hirtisa'oo. Maal tolna gaggaafattaa ni yaaddeeni. Nageenya ishee irraa maal qabda? Nayyaada sa'o nayyaada garuu maal latti? Maaliin godhe? Maaliin godhe? Hojii ishee beek namaaf ittare? Maal hojii ishee beeka kaa maal gadda walumaa nagarreen maal reefuu torbee lama ta'eera maal walumaa nagarreetu isheen karaarratti dhungachuuf itti rarraattu. Dhiisatti rabbee dhiitee namni lubbuun jiru koo yaada kaasuu danda'ama. Yaada kaasteereeti? Ati? Maaf hin kaasu. Amma tisa dhiisime akkami seenaa dagatteettani dagu maali? Samii unnii makkee keessaa baateetti miti isheen kanuma qofa natti hime dagadheera naan jedhe. Maaliif yeroo hundumaa gaafa akkasina gaafa taati seenaan nama dagatamudha. Seenaan ana biraate iddoo guddaa qabdi. Seenaa duukaarra dogongoroota garaagaraatti walitti buunuyyuu gara fuula duraatti haadha manaa godhadhe akkan ishee duukaa jiraadhu hin beektu ati. Seenaan anaaf waan hundumaa koora. Maal koo godhee sammuu kee keessaan badaa gaadne itti gaaficha garte. Gaafuma ciistullee sammuu keetti hin deddeebi'uun. Eeyyee akkan hin jaalladhu sumaan mirkaneeffachuu dandeessa. Utuun hin jaalladhu ta'eeti dogongora ishee sana argeenis nan dhiisan ture mitiire. Akkamitti seenaan daganne naan jettaati. Akkasiin amma teetu isheen dhiifamsi gaafattee dhiifama nan godhaafachuu barbaaddeeti. Ani yoomii ishee fannee qulqulluun qaba. Dhugaatamaa. Dhugaa. Callise baasaa akkasii dhiyeessi. An odeessan sootta araaramtaati. Nama akkasitti araaramtee amma immoo jireenya guutummaa isaatti taphatti. Nama duukaa jiraachuu fedhu anatu beeka. Ati wantoota na gargaaruu dandeessu irratti na gargaara. Maalis waa'ee seenaa irratti si gargaaraan? Maal hojiin dhabe moo? Obboleessa koo taatee amma irratti kan na gargaartu taanaan immoo maanaaf fayyadu. Waa tokko waan si gargaaru hin qabne waa'ee seenaa irratti jaalalas akkamii si qabe siinii? Mee jaalalichi maal isa meetiirraa na qabeerraa adda qofaatti kan si qabe jiraanni siinii?
jaalala timeetii jaallatte jaalala samiiraa ani garuu jaalala seenoo jaalladhe jaalala salapheerraa sigale jaalalli miiraa ammoo bulee olee bada jaalala timeetii jaallatte jaalala miiraadha otu jaalala miiraa minitee immoo akkasitti nan gorsitu turte maaliin si godhesani maaliin godhe anna duukaa taateedha kan isheen jaalallee dhiira duukaa kan kiyyaa duukaa ergina duukaa taatee miti isheen dhugaa qabdi kanarratti iyyuu ammayyuu nan jaalladha jaalala miiraa miti kan koos kanas ta'u sanan nama hin jaalladhu naaf kabajuu qabdaati mata jaallatu si kabajuu dhiisii hin boona jaalladhuun gaariidha garuu immoo ittiin deebi'iin dagattee taadheen si gaafadhe man siin gallee haasaan koo tun dagadheera ta'e amma kana si duukaa naasoo ture meeyyee dagadheeraan siin jedha garuu sababiin baay'ee jaalladhuuf dagachuu hin danda'u yoomiyyuu taanaan seenoo dagachuu hin danda'u maarri jaalala dhugaa jaallattaaf dagachuu dadhabdeni garuu immoo ishee duukaa deebitee hin ta'iniin siin jedhan jaalladhuun annan jaalladhaa miti meeti duukaa teera doyerammooti jilaataan jira miti maal dhadhe maalti jarjarsiisa tina raaramaa maal kana sammuu kee keessaatti balleessisii gale dogoggortee sammuu kee keessa kan finne laasammaa balleessi haqxeetta miti haqe malee akkasiin mucittiin sun hin bareeddu qabeetti way fakkaatti maal asitti tolte moo rumatti hafte maal ati tolte uumaa waaqayyo dinqisiifachuun gaarii malee ilaale malee haa uumaa waaqayyo akkasitti amma isheen achi kaatee tabba kana baatutti ilaalta ka ani ilaallee ni ilaalee sitti ilaali naan jedhe maal adimmaa qormaata kana keessaa hin qabu nila situ na qore maaliin ati immoo an seenoo dhee bishaan jige lafaa waliin kaasan seenaa ta'ee bishaan jige lafaan kaastu akka nama siilii bareedaa argetti ilaalaanii oolte sitti ilaali naan jedhe ani maa ilaale dheene malee ani si meetii malee durbi biraa durbi manatti hin fakkaatti moo dhugumayyuu maa waaqayyo dinqisiifachuu nama waan tokkodha rakkina hojjetti siru badhaa meetiiraa namaa fi ani nama tokko uledhe akkasitti hin ilaalu atoo maaf amma achii kaatee amma isheen kana baatutti ilaaltereen jedhe bagan ilaalani garuu meetinatti fakkaate yoo fakkaata gaafan ilaale akkasi malee ani jaalala dhugaadhaan kanan jaalladhu na ilaalika isma laphee qabu fakkaatu ammatti isma dhuguma amma meetii faatti haasaatee meetii faa fixate faasitti fakkaatu ammatti na eenyutu laphee hin qabu jaalalan na qabe malee ni laphee koo sanyii eenyuma kan ta'e beekta lapheen maa ani seenoo jaalladheen seenootti dhaqee himadhe miniire tolinaaf jette mitiire ati garuu yeroo man seenoo jaalladhee jaallatteeni amma ammaatti nimatiin jirta bakka bagani nimati margaa koodha bagan dhiise garuu jechuudha ati durbuma tokko amansiifattee madhaxxee bilbila irraa fudhattee naani laphee qabda durbuma tokko dhugaa nama tokko bilbila irraa fudhattee bilbila chiikii tokko fudhattee heloo bareeddutti mammaa qaqqabee fuudhee nan dhufan silkii ishee qofa miniim onni ishee keessaa baasee fuudhee nan dhufan silaammaa ana biraas badhaasa qabdaa laphee keessa nan bara bakka silaammaa dhiira taate anaan dhiira taateette itoo bilbila ishee ammaa fuutee dhufte yoo bilbila ishee qofa miniim onni ishee ta'e dhufe silaa dhiira taateen jedhe dhugaa waaqa si maal qabsiifa waan barbaadde ana biraa badhaasa qabdaa dhiirummaa keessa mirkaneeffadha gaafa ta'attee ilma ishee fiddee dhuftu tole dhaqee yoon silkii ishee fudhee amansiise oon bakka akkuma garaa koo godheen maal naa goota akkati dhugaatii dhudhuun jaalladhuni addunyaa isa gaafcha salaallee yaadattani waa'ee dhugaatii dhiisi seenaatti araaramuun dhiista ofitti namantatee akka seenaatti araaramuun dhiista otee nan naqa kun amma fiige gaaffii ulfaata yoo ta'attee bilbila ishee fudhattee dhufte fudhee ooman isheema harka koo keessa gashee maal inni waan fudhachuu maal ana dhaamu ani ko jaalalan na qabe malees akkasii akka barbaade getta atumtuu laphee godhattee dhaqirraa fuudhi bilbila ishee irraa fudhadhuu kottu ani immoo seenaa laphee bakkeen mirkaneeffadha immoo na ilaalta qophaa'inee dhufaan jiraa jedhe na ilaalta na ilaalla eenyummaa koo masti na agarsiisa maarree maal kun otuu isheen deemee qaqqabu haa ta'u kaa
Kanuma meetii si irraanfachiistu moo si faa godhu kaa waaqayyo. Ilkaa'e.